Sila dhala namaa maaltu akkana garaa jabeesse waa dhageessanii isin obboleettii teenya takka biyya Arabaati gara Itoophiyaa galte nama jaalatte achirratti waan irratti raawwate dhageessanii waan gocha suukanneessaa dhaga'ulleef namatti hin tolle akkasumallee ijaan argulleef namatti hin tolle waan ajaa'ibaatu irratti ta'e jechuudha daawwattoota kiyya maaltu irratti ta'e seetan bal'inaan viidiyoo keessatti isinitti hima waan hedduu keessa namaa tokko barnoota hedduullee irraa argattan keessafuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan kan biyyarraa nama jaallattan mee viidiyoo kana dhaggeeffadha waan obboleettii teenya tanarratti ta'e dhugaa rabbii jechuun kuni seenaas dhugaati waan amma guyyaa 2 fi 3 dura ta'e jechuudha waan duraan seenarratti dhageenyee miti jechuudha sigalee waan duraan filmii farratti ilaalaa turre filmii namoonni fakkeenyaaf biyyoota gurguddate irratti filmii aktaroota tokko irratti filmiif jedhanii waan sobaa feekii tokko dalagamu jechuudha filmii irratti ilaalaa turre jechuudha sanumaa filmii sanuu laaluu sodaanee bareeroo tokko bilbila ofirraa cufne yoo TV irratti argine falle TV bakka san irra dabarsinaa jechuudha maatiin keenya faan laaluu hin jaallatan jechuudha garuu amma qabatamaan biyya keenya keessatti wanni sun gaggeeffamaa jira inni sun maalime isinitti hima akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota Oromaan mee har'a kanaan gurra isin buusa waa'ee obboleettii teenyaa tana dubbiin akkas ture isheen gara biyya Arabaa dalagataa jirti biyya Arabaa keessallee Dubaay haa ta'u Saudi haa ta'u biyyi ta'e hanga ammallee hin beekamne jechuudha daawwattoota kiyya nama wayiitii wal barte social media kanarratti online'umaan nama wal barte jaalala eegalan gaafa jaalala eegalan jaalala keessa seenanii ni haasayanii dubartiin akkuma beekamu bultii godhatu jaallatti nama dhugumatti afaanin itti haasa'ee dhugaa itti fakkeessee waan itti haasa'u hundumaa dhugaa seeti si amanti jaalattee garaagarummaa jiha gidduutti jechuudha jaalalli nama kanarraa qabdee ture wal jaallatanii turanii jechuudha jiha keessatti immoo isiin amma jireenya lammaffaa kiyyan jiraadhaa kanarraa bakka jireenya kuulii namaa yookaan mana namaa saraatenyaa ta'ee dalaguu kanarraa gara jireenya kiyyatti jijjiirradhaa abbaa manaa kiyya waliin naaf dabarti jettee kaatee waan qabdu guurrattee birrii qabdullee kaan daabaan bitattee kaan meeshaan bitattee miyaan bitattee gara biyyaa itti jettee jechuudha gaafa biyya galtu maal goote seetan maatii isiittillee hin gorre mee rakkoo shamarri keenya kun qabu namni isiin akkana irratti godhe kunilleen Oromoo miti ka jedhullee isin dhageessu daawwattoota kiyya waan ajaa'ibaa dhageessu viidiyoo gara dhumarratti jechuudha amma otoo maatii isiittillee hin himin boolee buutee jechuudha gaafa boolee buutu mucaan kun maal godhe boolee dhaqeetuma fuudhe jechuudha isii tana boolee dhaqi namni kuni mana hin qabu sinigalee waan isin dhibu keessaa mana hin qabu manni inni galu mana kiraatii jechuudha mana kireeffatee gala Finfinnee keessa amma boolee dhaqee fuudheeti manuma kiraa kanatti galfate mana kiraa kanatti illee gaafa galfatu maal godhe nama warra mana irraa kireeffate kana tokkollee ittiin himne jechuudha cal jeetuma mucayyoo fide mana seensifatee jechuudha jechuun yoo wanni kun fakkeenyaaf isaa mucayyoo tana mana seensitu argan inni beekaa duraanuu jaalalaan deemu rakkoo guddoo irraan ga'uu deema gara jabinne inni irratti raawwate isinitti himaati dubbii jalaa kaaseetiin hanga gubbatti isinitti himuu barbaadeeti malee akka barnoota guddaa irraa argattan abdiin qaba keessafuu ijoollee shamaraa jechuudha. Amma manatti galfatee maal godhe mucayyoon tun maallaqallee hanga teefu harkaa qabdi akkuma beekamu shamarri keenya gaafa biyyaan baadhattu daaba adda addaa kan gurraa kan mormaa kan harkaa waan adda addaa bitattee galte jechuudha faayamtee galti jechuudha mi'a babbareeda birrii qaqqaalii Itoophiyaatti faa bitattee fakkeenya daaba tokko birrii 100 fi wayii birrii 200 faa namoota bitatee galuutu jira jechuudha so amma ni galte maal godhe birrii kana inni duraanu akkaataa addunyaa kana irraa itti fuudhu barbaadutti jira waan isin gaddisiisu waan hedduu nama ajaa'ibu maali beektanii namni akkana godhe kun Oromoo seetanii gurra qiltanii dhaggeeffatina Oromoo miti namni akkana godhe isiin intala Oromooti sigale intala Oromooti akkana godhe warra Habashaati warra soddaa kennaa sinigalee amma nama gaddisiisu mee nama gaddisiisa jedhi sin baanaa bar hin gaddisiisu baay'ee nama gaddisiisaa siin jedhe akka malee dhugaa rabbii hedduu nama dhagama namni Oromoo ta'e hedduu nama dhagahama jechuudha maaliif otoo ilmi Oromoo jiru osoo intalti Oromoo jirtu ilmi dhiiraa Oromolleen deemee alagarraa fuudhuuf yaala jechuudha intallee Oromolleen osoma ilmi Oromoo jiru ilma Oromoo san dhiiftee ilma alagaa heerumuuf deemti gaafa rakkoon irra geesse immoo kan itti iyyuu fi kan gurri maqaan badus ilmaanuma Oromooti jechuudha akkasiin mucayyoo sun gaamma mucayyoon intala Oromooti mucaan warra soddaati isiniin jedheetiin jira warra Habashaa kanaa jechuudha kan ollaa kennaa kan saba namaa maqaa dha'uun social media namaaf hin eeyyamu amma mucayyoo kana maal godhe qabeenya kana waliin akkaataa itti fayyadamu mala baafatu seene amma maal godhe mucayyoo tana manuma keessatti tarkaanfii irratti fudhate halkanuma fide kana waan isin dhibu bar hin bullee beeka
halkanuma isiin dhufte kana otoo isiin bultee zauma 24 illee teessee gammachuu isii waliin hin qooddatin ajjeese mucayyoo tan waan isin dhibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Rabbiin waan akkanaa kana isin hin mudin obboleeyyan. Wallahi rabbi waan akkanaa kana bakka jirtanitti iddoo jirtanitti dhiira akkanallee rabbiin isinirraa haa qabu dhugaan isinin jedha. Mucayyoo tana lubbuun isinii baatee lubbuu baasee qabrii isinlee eessa godhe manuma keessa godhe. Du'a saree jechuudha bar sareelleen kabajaa qabdi. Du'a isii manuma keessa godhe. Mana kanatti mucayyoo tana nabsee baasee waan isiin qabdu hunda irraa fudhate. Daaba isii kan gurraa kan mormaa birrii isheen qabattee dhufte mi'a babbareedaa shaantaa keessa jiru akka jirutti irraa saame jechuudha ni fudhate. Kana booda maal godhe akka yeroo achi deemeellee iddoon inni irraa deeme akka hin beekamne yookaan uummanni sunis akka barbaadee arguu hin dandeenye ID manaan keeffatantu fakkeenya namoonni magaalaa gurguddaa keessa jirtan ni beektan jedhee yaada mana fakkeenya gara Finfinnee Adaamaa Dirree Dhawaa magaalaa gurguddoo kanarraa gaafa mana kireeffattu ID'n kireeffataa jechuudha akkuma biyyoota gurguddattee kana biyyoota alaammaa ID qabaattu malee mana kiraa fudhatuu ni dandeessa hin dandeessu. Akkasitti ID'n kireeffatee mire ID kana kooppii kan ofii of biratti qabatee duraanumaa kooppii abbaa manaa saniif galchaami warra manaa kana bira dhaqeetti mee ID kiyyaatu na jalaa bade bakka itti buusee wallaalee kooppii kiyya kan isin bira jiru san naaf kennaa jedheen deemeetiin irraa kooppii godhadhee irraa baafadhee kana isii kooppii isiniif deebisaa jedheen laal amma gara jabina ilma namaa kan argitan isimee an kanaaf immoo waan na ajaa'ibee jedhaa barreeffuun tan mee ilma namaa nabsee ilma namaa baasee nama dhaabbatee namaan haasa'u laalamee mala barbaaddatu subhaanallah mee laala gara jabina ilma namaa dhalli namaa hangana hunda garaa jabaate jechuudha Itoophiyaa keessatti. Amma ID kana warri manni irraa kireeffame kuni mana kireesseef kun waan uumame hin beeku ni kenneefii jechuudha. Mana kanaan sanuu wayii addaan fagoo jiranii mana abbaan manaa keessa jiru bar qe'ee tana abbaa manaatu keessa jira bar abbumti manaatu asuma jira jechuudha hulaa biraa jira malee. Amma akkasitti ID fudhatee itti ijjate dhiigni namaatti fi haqni namaa jedhan sirraan ba'ullee sitti iyyallee jedhan deemellee biyyallee sin baasu bakka barbaadullee sin geessu jedha si qabaa jedhan dhugaadha. Mucaan kun maal godhe rabbiin uf wallaalchiseetuma safaraa osoo hin jijjiirratin asumarraa deemee jijjiirrate mana jijjiirratee safara biraati mana kireeffate. Maatiin amma hin eeganii mucaan hin deebi'u inuma jedhan hulaan qulfii beeka hin deebi'u inuma jedhan edaan inni maal deebe akkan deebinetti deeme amma osoma jedhanu gaafa bulii torbaan tokkomo akkana ganii ajaan bahe amma ajaan foolii wayii mul'ate jechuudha. Fooliin gaafa mul'atu warri abbaan manaa kun shakkanii jechuudha shakki keessa galanii jechuudha. Gaafa kana maal godhan hulaan qulfii balballi qulfii hirtii miti deemanii poolisii Finfinnee waamanii waan akkanaatu nutti uumameera mee sakatta'isa nuuf taasisaa jedhaniini seera fayyadamanii yeroo tokko way seera si jechisiisa dhugaa rabbii way galata seeraa si jechisiisa waaqaa gaditti dhugaa rabbii seerri haa jiraatu way seera way dhugumatti seera si jechisiisaa sin jedhe maaliif jedha isiniif hima faayidaa isaati. Amma poolisiin ni sakatta'isa gaafa gootee balbala cabsanii muranii seenan jechuudha. Yeroo balbala muranii ol banan kunoo intala durbaa intala Oromoo du'ee ciisutti jira jechuudha mana kana keessa si galee. Amma gaafa kana rifatanii maaltu as dhufe eenyutu akkana godhee isinii itti gaafatamaan isin jedheen amma poolisiin warra manaa kana qabee gaafa jedhu akkana nama akkanaatu mana kana kireeffatee as keessaa beenu akkana nuun jedhee ayidilee irraa fudhatee jedhanii infoormeeshina jiru hundumaayyuu poolisiif kennan. Gaafa kana poolisiin fuute gara hospitaalaa geessite reeffa mucayyoo kana gara hospitaalaa geessite sana booda jechuudha. Hospitaalatti yeroo maranii jedhanii amma gaa jechuun gara qorannootti deemsisanii jechuudha. Gaafa kana bakka mucaan kun jirus waan hundaayyuu reeffisii fakkeenyaaf reeffisii sun eegaa ija kaameeraa dura dhaqee ni argama jechuudha. Namni sun maaliif ijaan ilaalaa ajjeese waan ta'eef iji isaanii qabamaa jechuudha. Kaameeraan ija qaama mucayyoo sanirra jira waan ta'eef akkasitti mucaa kana amma dhuma isaa dhuma qorannoo irratti maal argatanii guyyaa 2 moo 3 dura isaa teelee irratti birrii kaffale arganii jechuudha. Kiraa manaa gara teeleetiin isaa kaffale arganii jechuudha. Si galee amma maal godhanii teelee dhaqanii lakkoofsa inni birrii ittiin kaffale san baankiirraa kiraa manaa ittiin kaffale sanii argatan amma teelee irraa baasan jechuudha. Biyya san keessa jiraattee eessatti baata teeleen wanni ati haasottu teeleen wal quunnamaa sagaleen kan kee teeleen hin baastu malee sagaleen ilma namaa kan biyya tokko keessatti haasa'u kamiyyuu kompiitara biyya sanirra jira waan ta'eef akkasitti maal godhanii mootummaan amma poolisiin Finfinnee lakkoofsa san qabattee
GPS hordofuu kaate amma inni hordofanii iddoo inni bashannana jirutti dhugaatii dhugaa jirutti qacam godhan way seera sin jechisu ture amma higa sin jechisiisuun jee baramma way ati dhugumaan seera ati dhugumaan poolisii waaqaa gaditti baga jiraattee sin jechisiisu sin baana barkana laalu jirtu hin jechisiisu ajaa'ibatti jechisiisaan sin jee dhugaa rabbii isuma dhugaa sin jaabar way seera si jechisiisa bargisee tokko way seera baga jiraattee si jechisiisaa jechuudha. Akkasiin qabanii jechuudha gurbaasan qabanii gara mana hidhaa fidanii amma asitti maal godhanii guyyaa kaleessa amma photoon isin iskiriina irratti argaa jirtan tuni namni kun fakkeenya suuraan isaa kan amma isin argitan kanaa jechuudha sigalee amma maaliif gara mana isatti fidan mana mucayyoo inni itti ajjeese kanatti fidan akkamitti akka ajjeese maaliin akka ajjeese maalirratti akka ajjeese waan hundaayyuu amanee jira. Viidiyoon irraa waraabamee jira. Viidiyoon immoo hanga ammatti gadi hin dhiifamne nageenya uummataatiif hanga ammatti gadi hin dhiifamne kan gadi dhiifame informeeshinuma kanaa fi suuraa kanatu bahee jechuudha. Akkasiin mucaa achi fidanii viidiyoo irraa waraabanii mootummaa dhagaa kan waraabu poolisiidha. Maaliif ragaa fi jechuudha waan hundaa waraabanii akkasiin guyyaa kaleessa gara mana hidhaa deebisanii jechuudha. Mucayyoo kana hanga ammatti maatiin isii waan dhagaillee hin qabu waan beekillee hin qabu. Intalli teenya ilmoon keenya biyya alaa jirti birrii nuuf ergutti jirti yookaan mana arabaa dalagatutti jirti jedhanii quba qaban jechuudha. Yaa shamarran keenya an dhaamsa asumarratti xumurama informeeshinii waa'ee kana asumarratti xumurama. An kana boodan dhaamsa kiyyan isiniif dhaama obboleeyyan dhaggeeffadha. Yaa dubartoota keenya dhaamsinan isiniif dhaamu hamma feetanillee jaalladha. Hamma feetanillee waanuma barbaadanillee jaalladha. Garuu bakka dhaabbattan nama jaallattan san baagiraawundii isaa namni kun maal ture maal kan jedhu nama dhiiga Oromoo hin qabne yaa obboleeyyan waa takkallee hin jaallatina jaalalli funyaan isinii haa baatu dhugaa rabbi dulloomatii mana keessanitti hafa an dhuguman isiniin jedha dhugaa rabbi dadamni roorroo bara baraan ilmaanuma Oromoo kana dubartoota hin jenne dhiira hin jenne roorrooma ilmaan Oromoo kanatti amatarraa diinarraa itti gamtu kana sigalee dadhabnee jirra. Mee amma maatiin isii quban qaba du'a saree duutee bar sareelleen akka itti duutu bar sareelleen akkanaa miti dhugaa rabbi qabrii isiillee manuma san keessa godheef jechuudha waan isiin dalagatti qabeenya guutuu harkaa fudhatee si galee kanaafuu mee otoma maatii ufiitu fakkeenyaaf bar mee namuma sanillee fakkeenyaaf mee dhiisi warruma bashaa sanillee warruma soddaa kanaa waa jaalladhaa mee kanumaa jaalladhaa maatii keessan beeksisa bakka deemtan maatii keessan beeksisa nama jaallattan maatii keessan beeksisa. Maaliif faayidaa isinii qaba amma mucayyoon tuni otoo rabbiin carraa godhee akkasiin poolisiin kun warri manaa sunillee akkasiin sakatti isa san goosisuu baate hanga fuulli isii ciccituutti mana san keessatti tortorte abaluun hin beekamtu kaameerallee waan tokko waan qabuu danda'u hin qabu jechuudha nama kana jechuudha si galee. Gaafa immoo maatii kan kee beeksiftee bakka deemtullee maatii kee beeksiftee waan hundaa'u beeksiftee jettee. Diinumti sunuyyuu akka arge badiillee sirratti hin dalagu hammeenya sirratti hin fudhatu jechuudha rakkoo akkana sirran geessisu jechuudha otoo mana maatii ufii hin galin osoo maatii ufii hin beeksisin biyyan galuu deemaa osoo hin beeksisin akkamiif mee namni ilma dhiiraa kamaalummaa isaa hin beekne sanuu ka dhiiga oromummaa hin qabne haala saniin bira dhaqa. Intala tan amma rakkootu irra gahe malee ijoollee keenya kaniin an beeku miidiyaa kanarra wal beennu hedduu isiitiin beeka jechuudha. Keessafuu ijoollee biyya Arabaa kana yeroo hedduu kan gara Finfinnee kana osoo maatiin isaanii hin beekne galanii dhiira waliin turanii biyya Arabatti deebi'an hagan qabanii jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha baay'ee. Maabboo namni bar waan fedhellee waan sodaatullee yoo dhabe waaqa itti amanu tokkicha san ni sodaataa bar cubbuudhaa bar kun. Maatiin kee ka qubas hin qabne abbaa manaa kan kee godhatuun bar humaa miti bar waliin jiraatuun kanaaf obboleeyyan nama jaallattan ilaalladha yaa obboleeyyan rakkoon hammaatte yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti namni jireenyi akka malee qaala'e akka malee jireenyis bade ilmi namaa dhalli namaa sibiila irra garaa jabaatee jira hadiida irra garaa jabaatee jira jechuudha. Soo kanaafuu hamma isiniif dandahame nama maalummaa isaa beektan nama dhiigaan Oromoo ta'e amma baay'ee namoonni dubartoota Habashaa fuudhaniyyuu akka itti firraa hiikan barbaadu jiran jechuudha. Kan dubartoonni dhiira Habashaa hirumtee akka itti jalaa baatu mala barbaaddatutti jirtu jechuudha mala dhabdee jechuudha dubbiin booda bar
jaarsumatu abbuma manaatu haadha manatti ol gara galee dhukkee irraa kaasuu deema jechuudha waa'ee Oromoo fi maalii kanarratti si galee.